laallee haaleysa harree jennee waan moggaasneef laalleeti jechuu maaliif harreen baarra keessee oofuu malee ergamuu malee meeshaa san geessuu malee namni isii dhagahu hin jiru namni isii hubatu hin jiru jechuu arra taayee nama isa hubatu dhabe arra taayee natin bilbilina please natin bilbilina warna bilbilina arra taayeen dhageetii dhabe isaan bira jechuu taayeen aangoo barbaade jecha kan ilaarra waan dila kana godhee bu'aa bu'ii meeqa keessa dabree ummata Oromoo arrabs ganamaaf galgala shanii jecha akka maraatetti hono arra inni mana hidhamee jira jechuu taayeen hidhamee taa'u jira jechuu afaan isaa hidhamee hin dubbatu jaan kun amma gulukoos meeqaan irra fiigaa jiran jaan taayeen jiru hin qabu ummata Oromoo naa isin amma dubbii adda mirkaneeffannee dhufne taayeen gaggaba keessa gaggabee jira bika jiru hin beeku jechuu rifatee innaa rifatu onneen isaa dhaabbattee jirti onneen dhaabbachuu midhaan akka isatti wallahi innaa rifachuu keessa nin du'a taayee silaantee ani du'eetin jira amma saa kanatti maaliif qaallichi kun sa'a Oromoo rafu jirtutti halkan leeyilii keeti girrisaa jee arrabsa halkan leeyilii keeti jawaar jee maraata jechuu arra jechuu akkanatti jechuu dubbiin fitiin kalaas jaanin arra isa haasa'u jiru way taayee danda'a way taayee kiyya taayee aizoon amma mee maal siin jenname qircaa nyaattee miidiyaa kanarra deemtee aangoof jecha qircaa meeqa qashqash gooteeti kunoo harree jaanii si hareera yaa taayee danda'a እስቲ ምን እንሆንልክ nuti maal siin jenname way wallahi arranju wallahi kuni qaanyi guddaadha baguma rabbiin taayee isin guriin wallahi billahi kuni maal jechuudha kuni qaanyi guddaadha kun qaanyi guddaadha taayee jechuun waranyaadha taayee jechuun bakka zimbuloo ሰው ነው ergamtuudha bakka taayee jechuun akkanatti usaniituma erganiituma haasee arrabsee kaan arrabsee girrisa harki irratti qomaatee anqa harki isaa akkana ta'utti barreeffama barreessa jechuudha taayeen arra nama isa dhagahu dhabee dhageetii dhabe jechuudha mee laalamee yaaboo biltsiginnaadhaaf dalagu mee laalamee biltsiginnaadhaaf duu mee laalamee aarsaa meeqa kafalu namni akka isatti aarsaa guddaa kafalin jiru biltsiginnaadhaaf halkaniif guyyaa jawaar arrabsaa halkanii guyyaa girrisaa jee ummata Oromoo xiqqeessa abbootii xiqqeessa haadholii xiqqeessa ispoortis gabbaasanii taphachiisa gandaa fi qeeqeessa deema ilmoo nama ajjeeyisaa jechuudha arra garuu nama isa dhagahu dhabe jechuudha kana biltsiginnaa jechuudha gartanii biltsiginnaa jechuun arra garuu taayeen duus mbeen gisee akkana ifa ajjeesuu danda'a nama sanaan taayee akka kiyyatti ifin ajjeesa jechuudha ifa ajjeesuu malee wanni goota kan jiru ifa jees kana booda gabbeetiin ijatamiin nama laalaan jee ifa jeesi xiqqaattanii jirtan jechuudha ay taayee danda'a Oromoo akka Oromoo arrabseetti hin hafne jechuudha haqa Oromoo laalaan mee laala haqa Oromoo haqni Oromoo takkatti baate jechuudha takkatti namni Oromoo gatee nama Oromoo arrabsee halkaniif guyyaa nama Oromoo halkaniif guyyaa namni Oromoo xiqqeesse akka taayee danda'a kanatti osoo nuti tuqi isaanummaa xiqqeessanii lafa kaayanii jechuudha gartee ummanni Oromoo an harree naan jaan akkatti mataa kiyya ganna qabanii maarree na godhanii mixirqoo na godhanii jettee gabbaatee miidiyaa irratti dhufee jechuudha nama qircaa nyaatee jechuudha baratti jechuudha biltsiginnaadhaaf jettee waa meeqa taatee bara qircaa guututti nyaattee fixxee bariyaa taayee danda'a gurraachoomtee addaattee haddaaromtee yaa daqiiqaa kiyya akkanatti daqiiqaa godhanii lafa sakaanii jechuudha በጣም ያሳዝናል ኩኒ ጀቹን በጣም ያሳዝናል ታየ ደንዳሃ አማሜ ማልቱ ሲመለሚ ነመሲ ደገው ደዴ ወይኔ ቅሌት አላ ቅሌት ወይ ቅሌት ኩኒ በር አማ ወይዮ ሲላን ቢከስብሰባችን ረጅራዴ ስራ ሲላን ቢከሰን ጅራዴ ወይ አኒ ኮፍለ ቀበቹ እንደው ሲላኑ ብልጽግን እቱ ኮፍለኒ ጅራኒ በር እቱ ኮፍለኒ ጅራኒ ደጌ ኮፍላው ኮፍለኒ ጅራኒ በር ወይ ታዬ ደንዳ
glukoos ma meeqa fitti amma kiniinu ma meeqa fudhatu jirte yaa taayye wayne taayye gud ay taayye dhandhaarraa harreen harrumaa giseen jiru bar beekaatiin di harreen harruma wallaahi dhaazi harreen faayidaa hin qabdu harreen kunis irra bahee deema kunis midhaan irra kaayeta kunis midhaan irra kaanis hudduu keessan dha kunis hudduu keessa dha kunis hudduu keessa oduma deemtu fumaa qancarte ufumaa dadhabdeetuma hudduu samii garagalsee nama mufti jechuu kunoo taayyeen akkuma jeettaa fee habiibi albi ay taayyee danda'a sinii meeban ambar dubbadhee bar harreen harrumaa oromoon gisee waa siin jettu ustee siin jettu oromoon gisee waan takka siin jettu usteeti siin jettu laaltee siin jettu jechuu akkaataa ati waan itti jirtu laaltee siin jettu harricha siin jenne sammota yaa harricha kunoo harree gartanii harree ta'uun akkana jechuudha harree ta'uun akka taayyee danda'aati harree jechuun taayyeedha kunoo harree faayidaa hin qabdu giseen siin jiru kan harreen numa deemti numa ba'aatti bakka harreen ba'atuu fi ergamuu malee aangoo qabadha jeeni sila harrichi kiyya aangoo qabadha jee haay harrichoo dhiifama nuuf godhi har'a guyyaan keenya dhiifama nuuf godhi har'a guyyaan keenya dhiifama nuuf godhi harrichoo yaa harrichoo maaleesh jette arabtittiin arab dhiifama nuuf godhime guyyaan keenya itti babal'ame awon irratti bilbilna warana bilbilu jirta nan arsina narra akka Jawaar Mohammed akka Jawaar Mohammed itti arab sisan kun arati qat namni hayota tiqqese namni haqa oromoo ra dhaabbatee fi namni dhiiga oromoo dhuge akkana taa jechuudha akkana saqqee kana qaanii dachii bikka dachiin isaanii tudhaba jechuudha arataayee dachiin isaan lixee jirti arataayee hospitaalli Finfinnee keessa jiru keessa wallaan danda'u maaliif sammuun hin dalaguu gogogee jira qaalicha akkana paaralaayizii ta'ee taa'u jira maaliif qaalichi kun aangoo tana itti laffee qaalichi kun halkaniif guyyaa itti boo'e qaalichi kun garama akka harreetti hirriiba dhabee aara silkii maalirra bibbitanii maaliif garuu warri silkii na bibbitanii eesh haazaabii aramni maaliif silkii narra bibbitanii silkiin bilbilna arra guyyaa kiyyaasiin jeetiin jira maaliif silkii bilbiltanii مسكينة والله لازم أما مين في أما إنما كمي بونيتي كمي في إيه نمني أورمو سلكيسين ما سلبتا نمني أورمو تكيسو دا فالكني بويا يعني نما سلبتا نمني أورمو غتي نما سلبتا كان بيها أقولو سلبتا جرا أكنا سلبتا نجو أورمو غنون أكنا سينغوتي أورمو غتو Haka Oromoo irra dhaabbatu abuu silkii maan dhaabbanne haka Oromoo irra dhaabbatu dhiiga ilmaan Oromoo irratti kooflu ajjeestanii itti kooflu galtanii itti kooflu hiitanii itti kooflu akkana isin gootu jechuudha. Silkii maan bilbiltan kun akkana hin jiru. Irratti hin bilbilna ba'a Allah jechuudha. سلكي نراتين بالبلين أمنا أنا سونو سنران بالبلين كذا يعني حاسو جراتي سلكي نمرين بالبلين عاري ما تاتني تربستو على لقي فدا وان بيهو قبلتك قرتني من حق حقني أورمو أكتني با حقني أورمو أكتي با تايين هالكني بقويا جوار عربس هالكني بقويا شاني لتش عربس halkan guyyaa qee Oromoo keessa deema ilmaan meeqa maqaa shaneetiin ajjeesaa turan maqaa shaneetiin hidhaa turan jechuudha. Saniifuu namni Oromoo gate namni Oromoo irratti taphate namni Oromoo irratti qoose gaafa Jawaar Mohammed fa'aan
hinyaannu hinduynu jaanii achi mana hidhaa keessatti nyaataa jirtan jaanii irratti qoosaa ture jechuudha. Taayyeen irratti qoosee itti qoflute gaafa nuti boonyu nutti qofaluu turtan gaafa nuti gaddinu nutti qofaluu turtan nuti duba maaliif hin qofalle har'a maaliif hin qofalle duba maaliif hin qofalle har'a maaliif hin qofalle duba maaliif hin gammanne gaafa nuti akkatti imimmaan akkanatti harcaasnu taayyee danda'a dhufee afaan isaa banaa ture jechuudha. Saniifuu har'a guyyaan keenya ni koofalla akka feene taanaa jechuudha akkas qabbaa taayyee danda'a. Injifannoon keenya ganaa bar ganaa takka takkatti qaamyotanii eenyugaa malaaxicha keenyas feesbuuka isaa goonee jira gartanii malaaxicha afaan banaa olsanis likki isa galchine jira sunis ganaa likki galaa jechuudha. Sini galeemi akka nagaa ganaa takka takkatti salphatan ifumaaf ol nyaatan ifumaaf ol silphistanii ifumaaf ol ajjeessan jechuudha. Osoo nuti harkaan isin hin tuqin nalagee laal osoo nuti harkaan isin hin tuqin isinii galaami warroota taayyee fa'a ምድረ ቆሻ ቁንቡሬ ቡድኖች ገዳይ ቡድኖች ነለጌፈዳው ሴኒ ዘማኖዬ ኤርገዱ ገዳይ ቡድኖች ይገዱቱ ቡድኖች ነለጌፈዳው ገና ሰልቀተን ኑቲ ኦሶ ኢሲኒን ጡቂን ኢፉማ ፎልኛተን ወልስ ሴንተኒ ኢፉማ ፎልስ ሴንተን ገና ኢፉማ ወል ከተከቱ ተሰን ገና ኢፉማ ወል ጨፈጨፉ ተሰን ሲላታየን ኡመተ ከናፈ ዱደረች ሲላታየን halkani guyyaa harki isaa anqa qomaatautti qubni isaa kun anqa doolee akkanatti abba akkana ta'utti barreeffama barreessaa ture jechuudha akka akkana ta'utti akka akkana ta'utti hono harki ammas akkatti hafee jira jechuudha akka hanqana ta'utti barreessaa ture jechuudha uummata Oromoo kunuunti maaliif aangoo harkatuuf kunuunti bika guddaa ta'uuf obbo Taayyeen arra obbo Raabu'eeti sawuyyee raayis bu'ee aantooti deebi'e antatti deebi'e anta liqimqimitti deebi'e jechuudha obbo Taayyee dandaarraa karaa aantoo Taayyee dandaa osoo hin ta'in antatti deebi'e jechuudha booti deebi'e jechuudha obbo irraa karaa boo gurbaatti deebi'e jechuudha kuni akka Oromoo dhaabbachuu kuni Oromoo gatuudha akkana isa godhe jechuudha ganaa kana qofaa miti hedduu harkuutin ganaa likkii seentan ganaa yoo margine bar ganaa hundi keessan takka likkii seentan ganaa ifumaaf wal seentanii ifumaaf wal fixuu teessan ifumaaf wal garafuu teessan ifumaaf karaa wal seensan dhabuu teessan jechuudha osoo nuti maaliif haadni Oromoo fi wal nyaachisa uummata imimmaan haadha Oromoo fi wal seensisa jara kana imimmaan Oromoo gisee akkasi ganna kamu Oromoo maal taate Oromoo bilisomte ilmoo maarre chaa qoosaa ture jechuudha arra isatti illee qoosu jiran arra isatti qooflu jiran arra inni bikka dhabe arra isa duuba haasawan arra isa duuba wal mareetan waan inni quba hin qabne arra isarratti surprise ta'e jechuudha arra likkii isa galchan maaliif taayyee qadaadaadha taayyeen qadaada dare keessa hin taa'u dubbiin